Seni sega seni fisna wulli saka gaazexeessita. Oromoon horii bobbaasee qajeelche gara horaatti ayyoo koo yaayilee koo aannan kenni qabeetti horaa warri horii beektanii jedheen deebisiseeti. Oromoon horii bobbaasee ya magaala kiyyaa ya barree kiyyaa ya booqee kiyyaa kottu bookkisaa. Oromoon horii bobbaasee qajeelche gara horaatti ayyoo koo yaayilee koo aannan kenni qabeetti. Base kajelte gara horaatti ayyoo koo yaayilee koo aannan kenni qabeetti horaa warri horii beektanii jedheen deebisiseeti. Kuma dubartii Tsaggaayee Dandaanaa Singeessaa haalli maatii keetii nuuf ibsuudhaaf yaali. Ijoollee babbareedduu lama qaba. Aannan Tsaggaayee jedhamti. Isheen guddoon amata 8 waggaa 8 inni xiqqaan waggaa 5 lootii Tsaggaayee jedhama. Mana barumsaatti lootii Sayyoo Tsaggaayee Dandanaa jedhamu akka maqaa raashaa dheeraadha. Maqaan isaanii hunda akka lafneef jenneetu lootii Sayyoo Tsaggaayee Dandanaa jedha. Aannan Sayyoo Tsaggaayee Dandanaa jedhama. Inni maqaa akkatti waamamu ijoollee lamaan qaba waggaa 8 fi waggaa 5 umuriin isaanii akkasii dhiiraaf durbaa jechuudha. Ati manaan kiyyaa ani ati manaan kiyyaa Faatumaa Kamaa jedhamti. Ati kiyya jiru abbaan kiyyas ni jirani. Obbolaa dubraan qabu obbolaa dhiiraatiin qaba. Maatiin kiyya warruma kana. An baay'ee wanniidha. Dimookiraasiin mana keessaa Tsaggaayee biratti calqabame jechuun hin danda'ama. Kan alaa yoo hin taane kan mana keessaa kuni baay'ee maatiif nama gaariidha. Ajajamaadha. Maatiin huume kana ani ajajamaadhaaf. Ana caala akka isaan gammadanii ana caala maaliif duubarra waan dhufaniif ana caala gammadanii akka jiraatan amma nuti maatii mana keessaa kana second generation jennee keenyaaf ani duraan xiqqoo umurii waan caaluuf gammadeera isaan immoo dugda duubarra anarraa barbaadanii maatiin huume daa'imaadha manaa maa hunda maatiin huume sana abbaa gammachiin sana caalu hin jiru. Anamma odoon ilmoon argatiin fi egal haadha manaan fuudhiin dura huccuu kana filatuu waan hunda filuu ofiifan filatu. Amma yoon ofii bitee natti hin bareedudha. Natti hin bareedu. Hogguun daa'ima kiyyaaf bitee haadha manaa kiyya irratti waa arge ofii daga amma isaantu deebisee bitadhu naan jedhani. Isaan tanaaf yaada ani isaafin isaaniif bulchiisa akkanii kana qabu mana keessatti. Ogummaa kanaatiin baadamoo ogummaa aartiitiin yommuu bobbaatan hubannoo baay'eetu jira. Mee kana wajjin qabsiistanii hubannoo beeksisanii? An xiqqoo ta'ee baadiyyaatti dhaladhe wanni moderni muuziqaan kun maal meeshaa nama akkanatti industirii baate kun hin jirtu hin argine nuti. Gitaarri kunis hin jiru maal hin jiru. An waggaa 14 orkeestiraa poolisii keessa seenee an sagalee kenna kan rasiin jedhe kennan qaba malee barnootni hin jiru waan muuziqaa kana aartii orkeestiraatti seenee baandii maal kana hin beeku waan sagalee qabuuf hin barata jedhanii na galchanii baandiif sirbinaan jedhanii muuziqaa qindeessanii isaan noota barreessan jirre noota barreessanii sagalee kiyyatti waraabanii nootaan barreessanii orkeestiraatti kennanii orkeestiraan ina fuufa duuba
boqobaasa teknoota sanarraa shaakaleet anis man beekun jedha yoon kana wallisu xurumbaa duubarraa afuufan waan saaksii kana maal kana duuba afuufan namni nagaman gamu kun fuuldura taa'ee jira laqoonni kiyya akkas taa'anii jiranii muuziqaa isaan duuba afuufan sirbu eegalee sirbuma kana yoon suutumee jedhee sirbu isaan baarappa fayyadama akkas jedhee garagalee laala maalafuuf jarri maal irratti afuufti duuba jedhee tan sirbu wallisuu dhiisee duuba isaan ajjabaa jiran isaan gargaaru jiranii ana afuufu kana intro biriijii background maal jedhamu beekon isaan itti shaakalanii dhufanii pappa isaan godhanan achi sirbuu dhiisee waan mana keessa jiru nama ko dalloo itti aartii yookaan calqaba kana nama mudate ni raanfadhu Klipoota isaa kanneen keessa kam jaallatanii tokko sagaleen nuti istiidioodhaaf gargaaru ta'a. Istiidiyoodha ka qabdan kan bani kilipii hedduun qabu kulle kiyya yaa bisiliqee bisik jedhiin keekee kana meena gammachiisi agaraa jaalala wantaan malee silattuun jiraatanii wattiyya shaggee na biraan fagaatini wattiyya shaggee na biraan fagaatini wattiyya shaggee na biraan fagaatini yaa biliqqisee akka mucaa daa'ima yaa waja'iree akka kuleelee mana ijjisi malee lafa ilaaluu diddee ati takkitti miti lama fuumantu ati takkitti miti lama fuumantu ati takkitti miti lama fuumantu kuulee kiyyaanan isin jaaladha kuulee kiyyaa akka lubbuu kuulee kiyyaanan baranan beeku kuulee kiyyaa siif maraatu malanaa malii maaloo malanaa malii maaloo si duraa dhufu malana mali malo sirba kullaki haqa waliin jiranna kullaki yaaman takkatti gallaan kullaki yaanutu jaalala kullaki yaaman irratti jaarra kullaki yaaman isin jaaladha kullaki akka lubbuu kootti kullaki yaaman baranan beeku kullaki yaasi maraatu kooti kullaki yaadam dambal jette kullaki akka bishaan gaarii kullaki yaa fuuldura kootese kullaki yaa garaana nyaatini mananaa malee maloo si duraa du'e mananaa malee mariif gara kee mananaa malee maloo si duraa Kai dandaanaa weellistoonni irra baay'een garagariitti addaan qoodamaniiti. Fakkeenyaaf weellisaan Harargeetti beekamu, Baaleettiin beekamu, garuu weellisaan Tsaggaayee Dandaanaa iddoo garagaraatti ni beekama. Mee iccitiin isaa maali? Tokko duraan yaada kana ta'uu barbaadeera. Namni takka mana ofiitti dhalata jabbii tiksaa horii jajjabduudha tiksaa achi mana barumsaa dhagaa laga ce'aa intala fuudhaa michuu baay'ifataa ilmoon namaa ogummaa hundarratti bal'achuudha barbaada. Aanaa zoonii naannoo maal biyya maal jedhee Afrikaa qaqqabaa addunyaa irratti deemuu barbaada. Ogummaan aartii kunis ogguu calqabuun loqoda safara isaatiitiin waan qeesaa irratti beeku fuuldura isaatti dura arge jechuu danda'a. Akkan dura siin jedhee namni bal'achuudha barbaada, maallaqaan bal'achuu barbaada, jaalalaan bal'achuu barbaada, aartiin immoo odeensiin bal'achuu barbaada, keessaa aartistiin odeensiin bal'achuu barbaada. Ammas maalinni jennaan maal gochuu qabanii waan safaraa itti dura gaafa jabbii sirban qofaa barreessuu hin qaban. Amma guddataniiru. Bal'isanii Oromoo yoo jenne nama Oromoo qofaa miti. Itoophiyaa yoo jenne namoota Itoophiyaa keessa jiran kana mara isaanii yaada isaanii yoo kaaniif namoonni sun hin dhaggeeffatu. Oromoo
iddoo riijinii adda addaa kana keessa jira, Harar jira, iddoo adda addaa jira. Gosa Oromoo kun baay'eedha. Ka gosa tokko hojjechuurra Oromoo qarqara amma walakkaa kaasanii qarqara naannoo iddoo jiru sana hundasaa yaada isaa waan inni yaadu giddu galeessa godhanii yookaaniif yaadni isaa waan calaqqisameef dhaggeeffata. An Hararitti dhaladhee Harar qofaaf dubbannaan kan Harar duwwaan dubbadhee jechuudha waan biraa miti bara. Isaaniif qofan dubbadhe Wallaggi nafa, Jimmi nafa, Arsii Jibooranni Ho'aafuu anaamaa dubbatuu didee jira. Amma nuti kaaraaktarii uummataa lafa keenyaa jedheen ogummaan sun kan koo maanaa dubbatuu didee jira. Eeganaan dubbannee anis jalan dubbadhu gabaabbatanii hafuu jira jechuudha. Sirba kiyyaa tokko jira Oromoon horii bobbaasee jechuudhaan weellistu. Sirba kana maalirraa baasuu dandeessee ciccisaa? Oromoon horii bobbaasee kun maallaqni Oromoo kan horii jedhee waamamu birriin jedhu Oromoon horiidha jedha. Horii dhaabbataa kana qabu Oromoon kun. Horii ofiin lakkaawwata, horii kuma, horii 500 maal horuun kun barisa san helmatee dhugaa, qalatee nyaata, gogaa isaarra rafa, waan ilmoon namaa ittiin tajaajilamu mara loon isaarraa argata. Kan Oromoodhaan loon horii ka caalu hin jiru. Kanaaf birrii amma addunyaa doolaarii, paawundii maal jedhanii kaan yeroo jedhanii kaan birriin Oromoo maqaan isaa doolaariin Oromoo horii jedheetti maallaqa kaashii kanaaf illee horii jedhee maqaa isaatiin horii jedheeni horii kooti, horii koonan, horii baasii, horii fidii jedhaaniin. Seremooniin horii irratti godhamu jira. Oromoon kabaja kanarraa akka qabu seremoonii qaba loonii irratti. An xiqqishoo ta'eetan warri keenya horii hora geessan. Hora jechuun amma ambaa maal jedhamee amma baabbilee namni dhugu kun jecha daajistish wanni godha wanni waan birraa keessa marga jiidhaa hoggaa nyaatan waan akkana garaan keessatti nyaanni sun hin daakamneef bishaan kun mineeraal wootar maal jedhamu kana irratti hoggaa dhugan bokokan kana bokoksa margi jiidhaa birraa keessa nyaatan kun waan bokoksuuf bishaan kana geessaniitu irratti dhugan dhimma ceessa bishaan kun. Hora jechuun mineeraal wootar amma baabbilee hora jedhama afaan Oromootiin. Hora gosa kanaa jira bishaan kun dhugan qaamni isaanii jiidhinni nyaatan sun indoomaaf wanti tokkos garaa keessa hoo jiraate dhibee garaa soo qabaatan akka qorichaattis hin tajaajila jechaadha. Amma ganna keessa birraan bahee gubbaa xiqqeen dhaabbatee hora kan hoggaa geessan horanni bira jira. Hora burqufatiidhama. Burqufatu jechuun muchi isaanii aannan guutuu jechaadha. Hora sanoo dhugan maqaa burquu wanni mucha loonii kanaan burquu dhaabe jechuun aannan guutee fin burqifatee jedhalla. Maqaan hora sanaa burqifat jedhama. Burqifat kan hoggaa dhaqan nama horii hora geessu aannan malee bishaan ittiin kennanii jedhu. Safuu Oromoo keessatti jechaadha. Warra keenya aannan karaa irratti dhuguuf jenneet itittuu dhuguudhaaf jenneetu xixiqqishoo taanee warra keenya wajjin horii oofnee kiiloomeetira 20 kiiloomeetira 15 deemna. Yoo hoggaa mee bishaan na obaasaa jedha namni horii hora geessu. Mee bishaan na obaasaa jedha nama horii hora geessu bishaan ittiin kennanii horuu dhageessa, horsiisuu dhageessa, aannan kennaafii jedhan nutis keessa dhugna. Kanaaf Oromoon horii bobbaase qajeelcha gara horaatti hayyoo koo yaayyilee koo mee aannan naa kenni qabeetti jedha eegotee jira horii horsiisuuf wanni itti geessadha. Duudhaa Oromooti kun. Yoo inni aannan naa kenni qabeetti jedha birciqoon hin jiru, jerikaanni kun hin jiru, laastikiin kun hin jiru, foksanii bareechanii foolii qaba aannan naa kenni qabeetti. Faaya Oromoon qabdu keessaa kan harki Oromoo hojjete qabee okolee maal jedhan kana waan akkana kana Hararitti ni maliga qoraasanii maal jedhanii kaa'anii aadaa Oromoo sadarkaa tokkoffaadhaan qabu keessaa seremooniin aannanii isa tokkoffaadha. Huccuu caala waan hunda caala seremooniin aannanii hedduu ulfaata. Dubartii jechuun dubartiin harka gaarii, ogummaa gaarii, amala gaarii qabdu ka aannan sirriitti qopheessitee meeshaa faayota aannanii ol qopheessa. Maaliif jennaan aannan dafee bada. Gaafa bade immoo dubartiin harka baddii harkisee harka bannaan immoo jaarsa qabamaa yeroo jaarsi hin argamu. Kanaaf Oromoo faaya aadaan
irratti fannaa nyaata maal jedhamu keessa seremooniin aannanii iddoo olaanaa qaba. Oromoon aannan qopheessuudhaaf akkuma horiidhaaf bakka qabu seremoonii horii sanaatiifis bakka guddaa qaba. Kanarraa bu'uureeffachuun kan waan bal'aa waan ta'eef jechuudha. Daawwattoota televizyiinii Harariitti sagaleedhaan irraa weellisi. Sinis egaa siniifis na weellisa akka gaazexeessita. Oromoon horii bobbaasee qajeelche gara horaatti ayyoo koo yaayilee koo aannan naa kenni qabeetti horaa warri horii beektanii jedheen deebiseeti. Oromoon horii bobbaasee ya magaala kiyyaa ya burree kiyyaa ya booqee kiyyaa kottu bookkisaa. Oromoon horii bobbaasee qajeelche gara horaatti ayyoo koo yaayilee koo aannan naa kenni qabeetti horaa warri horii beektanii jedheen deema sirbiseeti. Oromoon horii bobbaasee ya magaala kiyyaa ya burree kiyyaa ya booqee kiyyaa kottu bookkisaa. Galgalli ga'ee jabbii mar'atte qalbiin kiyyallee aannannaan jette. Abbaa golba abbaa quubsa gateetti midhaan buusa sangoota koona yaasa geesseen marga dheechisa. Obsan sa'a koo hadii muchi karfanaannanii horamee yaalooni horamee yaalooni kan cubbuun beeklessini. Yoo galuuf deeman looni saani dhaltiin dura deemti amma jabbii si argattutti mar'achaa hulaa oolsi. Yoo burrootu jabboonni keenya mugdii karra keenya dura garaan koon abuura yaadadhe sannaa ijoollummaa. Hora gabbadhaa yalooni needha fudhadhaa yalooni kan sin beekutu yalooni sinuraa horaa yalooni barrillee baraa dabarset cirrachi margaa magarse muddena muddee jette looni fulmina furee jette dulloonni. Oromoon horii bobbaasee qajeelche gara horaatti ayyoo koo yaayilee koo aannan naa kenni qabeetti horaa warri horii beektanii jedheen deema sirbiseeti. Oromoon horii bobbaasee qajeelche gara horaatti ayyoo koo yaayilee koo aannan naa kenni qabeetti horaa warri horii beektanii jedheen deema sirbiseeti. Oromoon horii bobbaasee yaa magaala kiyyaa goggolboo kiyyaa biyya booqee kiyyaa kottu bookkisaa. Galgalli ga'ee jabbi mar'attee qalbiin kiyyallee aannannaan jettee. Abbaa golba abbaa quubsa gateetti midhaan buusa sangoota koona yaasa geesseen marga dheechisa. Obsaan sa'a koo hadii muchi karfanaannani horamee yaalooni kan ammaan beeknesini. Horamee yaalooni kan cubbuun beeknesini. Yoo galuuf deeman looni saani dhaltiin dura deemti amma jabbii ishee agartuutti mar'achaa fulaa oolti. Yoo burraatti jabboonni keenya hogii karra keen dura wayi garaa dhaaboraani lennaan ijoollummaa har'aa. Hora gabbadhaa yalooni dheedhaa furdadhaa yalooni kan sin beekutu yalooni isin horaa yalooni barrillee baraa dabarte cirrachi margaa magarte muddena muddee jette looni muddena furee jette looni. Ministoonni kan isin fakkeenya kanarraa ol guddattoonni baay'eetu jira. Ni maal godhuu qaban jechuun
dhaamsa dabarsaa? Weellistoonni aartii ogummaa kanatti weellistoota aartistoonni ogummaa kanatti dhufanii waggaa bobba'anii ogummaan tokko seera mataa isaatii qaba. Kaarikulamii mataa isaatii qaba. Amma danda'anitti dhannaa ogummaa sanatti seenan waan ogummaan sun ajaju dirqama dubbisuu beekuu qaban. Heega seera sana keessa seenanii seera sana daandii godhatanii irra deemanii bakka barbaadan qaqqaban. Hawaasti kan sirbuu fi hawaasti aartii hojjeta. Hawaasti kan hojjetuu fi aartistiin kan hojjetu garaagartummaa waan biraa miti qabu. Inni kaarikulamii maal jedhamaa seera hin jajallanne hin jegne kan namni marti ittiin walii galu namoonni walitti dubbatu ittiin danda'an barreeffamaan kan taa'etu jira. Namni kun ogummaa kanatti gaafa seenu yoo si waliin walii galuu baate muuziqaan kan gamtaati. Muuziqaan kan gamtaa waan ta'eefu gamtaa sana keessatti galuutu ulfaataati. Sadarkaa guddaa irratti kan nama rakkisu muuziqaan amma gamtaa'uu keessatti hawaasa keessatti sirnaa dhufanii ilaalan hawaasti uffannaa tokko uffatee afaan tokko dubbatee aadaa isaa calaqqisu namatti tolu. Jireenyi isaallee walii galteen isaallee jaalalli isaallee tokkumaa jechuudha. Aartii keessatti sobbaadhuwan waan ogummaa keessatti jedhamu jira. Harmanii tokko uumuu sagalee tokko hin ta'u yookiin namichi inni gurbaan aartistiin achi jiru sun caala beeka. Inni kun yogguun lakkoofsa sana seera sana wallaalu akka nama hin baranneetti lakkaa'ama. Aartistoonni nama gochuu qabu maalinni kenni jira. Diraamaa isaa ta'uu waan fe'e irrattis kenni jira akka dura jiru. Kenna sana irratti qofa dirqamatu jira. Kenna sana irratti baratuun akka jiru. Barnoonni waliigalaa akaadaamii waan biraati. Lammata immoo ogummaan itti bobba'e irratti barnoota qaba. Yeroo baay'ee wanta mul'ataa jiru hawaasa keessaa olluu hin beekaa, waaqa qalladuu kana hin beekaa, qoosaa adda addaa kana hin beekaa. Isa fidanii waraabanii miidiyaatti galchuu maal kanatu jira. Kaastarratti baasuu hawaasa biraan ga'uutu jira. Akkas otoo hin taane ogummaan sun sadarkaan irra qaqqabe beekuu ture darbeessee. Walluu ani birraan waggaa 20 kana sirbu ani waggaa 20 booda gadi xiqqeessee wallisnaan yaada sirriin jedhamu. Dandeenyaan caalchisuudha. Maaliif inni bu'uura jira? Inni bu'uuraan jira. Isarraan ka'a. Ani waggaa 20 booda bareechee sagalee bareeduu qofa amma miti. Waan hunda muuziqaa wajjiniin istaandardii muuziqaa kan akkaataatti wallisan maal kan ol kaaseera. Inni bu'uura waan ta'uuf isarraa ka'anii nan dhibuu jechuudha. Amma akka muuziqaan seera qabu. Akkuma barnoota herreegaa baayoloojii kana seera qabu muuziqaan akkasuma dipaartimentii tokko seera qaba. Amma dooktareetii maal ol deemuu dandeessi. Barnoonni kun akka jiru hir'ina jira. Barnoota kanaan itti seenuun ammuma danda'an amma barnoota akaadaamii erguu calqabdu abaa caarraa calqabdaa ABCD kanarraa calqabdaani muuziqaa gaafa calqabdu soolfeejii calqabda dooreemii faa soolaadhaan calqabda dirqama kun artistiin dooreemii faa soolaan beekne artistii miti wallisuu baates cufaadhaan kun ogummaa keessatti warra abbaa ogummaa hilloon humaan beeku jechaadha. Namichi maqaa barreessu haahuu abaa caadaa ABC dooreemii faa sool odoon beekiin ingiliffa barreessuu danda'a otoo ABCD hin beekiin. Otoo haahuu baratiin baabuu kana otoo hin jedhin amaarinya barreessuu hin danda'u. Abaacaa afaan Oromoo kana abaacaa odoo hin jedhin waa barreessuu hin danda'u. Dooreemaa otoo hin jedhin muuziqaa hojjechuu dhorkaa. Dargaggeessi amma duubara dhufu ogummaan kun barnootaan kan itti dhufan malee daboodhaan kan itti yaa'anii miti. Daboodhaaf immoo uummanni jira daboo isaanii masirbatadha. Daboon otoo hin taane aartika jettuu waan adda arrabarraa harkarraa ijarraa fuula miirota namaa shanan kanarraa waan uummata keessa hin jirre calaqqisiisuudha. Aartii ka jettu aartistii ta'uu jechuun xiqqaattu isaa guddattu nama sakaanirraa hawaasa sakaanirraa waan addaa beekaa jechaadha.
Kanaafuu kana artistoonni duraanii idoon baratiin tuledhanii namnis bakka isteejiin kennuufi amma gaa abbaadhuma tokko seenaa differensii qaba. Kanaaf abbaanis taasisuu namni biraas taasisuu hawaasni jedhu barachuun dirqama kanan gorsa dabarsa. Kan magaalaa Hararoomii akkamitti argattan? Magaalaa Hararoo gaafa afur duran dhufe bakka jiruun beekamma odoo magaalaa dhiisanii garatti na deemuun beeku karaa hedduutu bahee darbiin fooqii maal kun duraanuu jijjiira amma immoo hedduu bal'ate hedduu guddate baay'ee guddate magaalli Harar karaanis hedduu gara caalaa karaatu hedduu dabalame karaan baay'ee durannaan waggaa afaan kanaan beeku karaa sadii duwwaatu jira maqaa isaallee dogogoruu danda'a amma gara 300 ta'a kanaaf asfaaltiidhaan babal'atee jira kobilistooniidhaan babbareedee xiqqeen hin jiru lafti xiqqeen qabanne jiru hedduu guddate magaalonni Itoophiyaa hundi isaanii guddataniiru nuti qophii sabab sablammootaatu kabajamu lafa kaaddaa qophii istiidiyoomii keessatti jijjiiramtee seedii jirti hayyee gaanii irratti namootaan galatoonfachuu barbaadu yookiin dhaamsa galatoonfachuu barbaadu jiraanii caqasaa carraa nani kanaan ummata Harar ani hedduun magaalaa Harar kanas Dirreedawaas naannoo Guddaa Galamsoo Baddeessaa hedduu jiraadheera amata hedduu asitti dabarsee ummata Harar isaanillee hogguu na ilaalan yookiin na dhaggeeffataniin beeku hedduun jaaladha hedduun jaaladha baay'een sin jaaladha akkuma gaafa duraattiin sin jaaladha jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Furtiin ergaa dandaannaa wajjin taasisuudha kana fakkaata waan hedduu akka irraa baratanii fi akka itti boonatan abdii guddaadha qabna sagantaan teenya tan arraa kana fakkaatti torbaan sagantaa biraatii fi yeroo biraatii wajjin isin barsiisna qopheessituun sagantichaa Aangeelan Jamaalii fi ogeessota istiidiyoo maraa wajjin ta'uudhaani torbaan kun torbaan nagayaa kan milkii isiniif ta'u jecha sagantaalee TV Harar kanaaf wajjin turtii gaarii. Televezyiinii Harar sin jaaladha galatoomna.